Bismillah maka kanketi jalqaba rabbi ergama kanke kaaba fikebe ergate dakaze sharqi fi gharbi naga fi rahmata kanke itikabe alif sabas hordoftoota nabe jaalala kanke ate nu qallabe nus deemsa nu tolchi sunnaa isaanii irra nu dhaabe obbolaan dhiiraafi dubartoonni teenya affeeramtoonni kabajaa qeerroof qarreen teenya hayyoonniif hawwoonni dhuftayyaamsa keenya keessummoonni kakkaaliin kan fagoof dhiyeenya sinirraa jiraatu nagaan rabbii keenya anaa dhufuun sinsimannee kabajamtootaaf ulfaattoota teenya eebba kitaabaatiif walitti qabamne har'a kitaaba dhalootaaf arra bu'uura Saalih Ibraahim kaa'ee argamne irra kitaaba maqaansa kaayyoo jireenya yeroo saaqaaleef sammuu sahaaraa aarsaatti goone dhalootaaf nu daara tarkaanfatee nu garsiise nu tabdiitti hoora nu marraa dhalaate beekumsa bareedaa hawaasaaf nu hiira gurduun isaa daran mirgaa hamileedhaan nu gargaaraan kottaa waan dandeenyuun dudduuba hiriira yaa magariituu baalee tee bareedde daache aanaa dalloo maannaa tee bareedde daache masloon ashaakilti beeyladis wallalche baddaa fi gammoojjii tareetti walgalche mukkeeniif laggeenit uumaan si bareeche namoota gaggaarii dhawaataan siitu nu biqilche jara gabroonfataa kalee cabsee makee haache gootowwan kakkaalii diina nurraa galche saahiba dhoombiiroo diinnin tuqne kaache aliyyee jirriidhaas dallosi gumaache saahiba dhoombiiroo diinnin tuqne kaache aliyyee jirriidhaa jirreesi gumaache namni aannan raasee dhadhaaniif bareeche dadhabbiin kaleessa qaalii hedduu dhalche kitaaba kaayyoo jireenyaa hayyoo nu gumaache hayyecha kichuu qacaale keessoonsaa nu bilche Saalih ilma Ibraahim dallosi gumaache keessatti jirriidha haftee goota kaacheet gandatti aanaa jedhiraala aliyyi gumaache seenaan kee dheeraadha yeroof tuqe kaache ilma keenya qaalii baganuu gammaade yaa Saalih Ibraahim baganuu gammaade bakka guddaa gaa'oof hedduutti dadhaabde arraafi dhalootaaf kitaaba kataabde kaayyoo jireenya keetii murteessi jettee kitaaba kee maqaa ajabaa moggaafte daawwitee namoottiif laalu oomishte dadhaabde hawaasa kee qaali ittiin nu dhaqqabde bakka yaadde gaahuuf dhidhiibde taarii hedduu boodan har'a nu dhaqqabde hundisii gammaade baganuu gammaade koongiraasiin jenne hedduu eeyna boodde kitaabni kaayyoodha daawwiti hawaasa nama kaayyoo qaaboo hamlee isaa cimsa nama kaayyoo hin qabne urgufee raasaa daandiitti garsiise
kaayyoo isaa sirreessa. Kitaabni kaayyoodha gumaata hawaasaa qubee afaan keenyaan waa'ee keenya saasa. Kaayyoo jireenya keetii murteessi gorsa keessiisa. Namuu kaayyoo qaba an isa kam keessa taa'ib laallu dhaabbannee fuulleessa. Dhaloonni baratee satirii biyya qaabe seenaa koo bareeda ormiif qallaabe hammeenya nu gorjoo dirqee nu lallaabe. Dhaloota seenaafsaa dharaan jalaa daabe hayyuusaa qajeelchaaf sirreessee kataabe. Ustaaz Saalih Ibraahim kitaaba kaayyoo jedhu kataabe umrii kechuu kanan if dirqee if qaabe tarree hayyootaarra galmeessee if dhaabe. Bineensa kaleessa mataarra nu taa'een seenaatu jallaate hayyoonni qabsaa'e. Dhaloota barsiisuuf hedduutu lafaa'e sammuu fi qabeenyaan aarsaa itti taa'e. Seenaa sirreessee fidee sabaan gaa'e dubbisuu hanqaate bitee mana kaa'e. Lafaatiin hayyoota nu harkaan dhukkaa'e dubbisnee wallaanna dhaloonni kaa'e. Kitaaba kaayyoo kan hayyuun barraa'e kitaaba kaayyoodha Saalih barraa'e. Nama kaayyoon baadeef kan kaayyoon sirraa'e miidhaa fi bu'aansa kan keessatti tarraa'e kaayyoodhaaf bitaanne hamleetti horraa'e. Dhaloonni qaroomaan kitaaba dubbisa beekumsa gabbise wallaala ukkisa ilaalcha fagaata sammuu culuqqisa akka shirri awwaale qoteetiin buqqisa. Seenaa dharri dho'ise ol baasee mul'isa yaa dhaloota har'a keessa dargaggeessa kitaaba dubbisa sammuu nu gabbisa. Kitaaba dubbisnu sammuu nu gabbisa. Eebba kitaabaatiif waliin qabamne har'a kitaaba dhalootaaf har'a bu'uura Saalih Ibraahim kaa'e argamneerra. Kitaaba maqaansa kaayyoo jireenya yeroo saaqalee sammuu saara aarsaatti goone dhalootaaf mutaara. Tarkaanfatee nu barsiise nu tabliitti hoora nu har'aa dhalaate beekumsa bareedaa hawaasaaf nu hira.